Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamila furniture yookiin mootu Sa'iidoo jechuudha. Sa'iidoo bira dhufee jira. Har'a shulluqaan eessa jira warra jettan hundi keessanuyyuu hadha Adaamaa tuubi yookiin mootu Sa'iidoo bira dhaqee piraankii ajaa'ibaa irratti dalaguudhaaf as dhufee garuu mootu Sa'iidoon hanga yoonaatti as hin geenye isa eeguudhaaf mootu qophii xumuree eegaa jira. Hanga xumuraatitti mootu nu faana tura piraankii ajaa'ibaa sarara raawwatoola karaa deemaa jira waan ta'eef hundi keessanuyyuu kana mootu viidiyoo kanneen mootu hanga karaa deemutti akkanatti achi bira gahuu kootii fi isin mirkaneessuudhaaf isin waraabe hanga xumuraatitti mootu nafaana tura isiniin jedha yookiin mootu shulluqaan baay'ee fageeffate natti fakkaata miila fageeffadhee jira baate Adaamaa bira dhaquudhaaf qophii xumuree baadiyaa irraa gara magaalaa Adaamaa City baate taabbaatu hundi keessanuyyuu mootu YouTubein kiyya kun haarawaa subscribe kuma afurreefu gahaa jira YouTube channel xiqqaadha waan ta'eef hundi keessanuyyuu subscribe like share gochuun dagatina siin Jalali kalesa Lugiduti dibera Erga jalali kinya Shakidan kutame Anafsi gituti Jibi erga umane Kutu addabana Nuti walidane Karama kenya tu ajini himane Nati tola ture Oso addabane Walde fisu irra Utu gargagar ane Nati tola ture Oso ardabane Waldi fisu irra Utu gargar ta'ane Erga hairin dide Gargar nu tamsasi Kalau yang YouTube yang bisa kamu AI ya kami kena mati sabi. Me atis murtesi murtiki Kidaga Sirata ba ensamuna ganta'a Nati sesendisa Hirin no didira Jalali kalisa Nugiduti bira Erga jalal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoonni keenya marti keessanii akkam jirtan nagaa jirtu bakka jirtu jira nagaaf kabajni kee isin akkasumas jecha shulluqaa tuubi mootu YouTube irra baduun kee mootu beekamaadha har'a mootu deebi'ee dhufe waan jiru mootu kan hojii ilaallu ta'a jechuudha har'a mootu akka nama YouTuber tokkootti anillee baadiyyaa irraan ka'ee gara magaalaa deemee magaalaa dhufe magaalaa keessaa mootu bakki inuu YouTuber taate yookiin mootu yoo YouTuber cimaa taate Sa'iidoo yookiin mootu Jamila furniture dhaqi isa bir dhaqiiti footoo ka yookiin mootu is bir dhaqiiti Jamila furniture Sa'iidoo yookiin mootu Adaamaa bir dhaqiiti waan jiru mootu isa bakka furniture san dhaqi yookiin mootu video nooraabi yookiin mootu footoo ka'i naan jedhanii karaa commentiin waan natti himataniif anis mootu andi YouTuber maalanno akka nama tokkootti namoota wajjin mootu hariiroo qabaachuun mootu dirqama anis mootu achi deemuuf mootu qophii xumuree yoo ikaan mootu Sa'iidoo achi argadhaa nama ta'ee achi argachuu danda'a waan ta'eef haga xumuraa mootu isin nafaana tura isin jecha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafa karaa deemus gaafa onnoo ta'us viidiyoo ka isin waraabu ta'a amma mootu mana jira gaafa mana ba'e mootu ka isin waraabu ta'a jechuudha. Yaada qabdan mootu yookiin mootu ijoollee YouTuberoota yookiin mootu ijoollee beekamtii qabdan jettanii itti amantan hundaayyuu maqaa isaanii jalatti naa barreessuu dandeettanii abbaa barbaadan bira isin dhaquu danda'a jechuudha. So thank you.